Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Yeroo kana qabnu sin dhageechisna an Ejersaa Abdiiti. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa mormii dhageessisaa oolan. Qajeelfama mootummaan baase kan barattoonni yuunivarsiitii barnoota isaanii waggaa 3ffaa xumuranii waggaa tokkoof tajaajila barsiisummaa akka kennan dirqisiisu bara barnootaa 2019tti hojiirra ooluun wal qabatee barattoonni yuunivarsiitii guutuu biyyattii jiran guyyaa har'aa hiriira mormii dhageessisaa oolan. Ergaawwan kunniinis waggaan turtii barattoota yuunivarsiitii dabaluu, haala qabiinsa barattoota hanqina tajaajila barnoota fi jireenya kaampaasii irratti hundaa'uun mormii isaanii hiriira gaggeessuun dhageessifachaa oolan. Waggaan barnoota yuunivarsiitii dheerachuu barattoonni hedduun turtiin yeroo barnoota yuunivarsiitii akkaataa karoora barnoota duraa ture irra dheerachuu isaa hordofuun barattoonni yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa keessa jiran irraa mormii guddaa ministeera barnoota fi bulchiinsa PP irratti dhoosanii jiru. Waggaa barnootaa sababa quubsaa tokko malee dheeressuun baasii dabalaaf nu saaxilaa jedhan. Kaffaltiin koosti sheerii jedhamu dachaan dabalaa jiraachuu isaa barattoonni himaa jiru. Dabalinsa maallaqaa kanaaf iftoomina dhabuu fi tarkaanfii daballii yeroodhaa yerootti ariitiin dabalaa dhufuun barattoota baay'ee yaaddessaa akka jirutu himame. Kaffaltiin yeroo hunda dabalaa deema. Maatiin keenya harka qalleessa waan ta'aniif haala kamiin akka barnoota keenya xumuru yaadda'aa baranna. Kanaaf amma immoo yaaddoo kan keenya itti nuuf dabalame jedhan. Rakkoon ijoo barattoonni kaasan keessaa inni guddaa nyaata kaampaasii irratti xiyyeeffata. Barattoonni qulqullina nyaataa gadi bu'aa jiraachuu fi safartuun nyaataa kan qulqullina hin qabne ta'uu ibsan. Yeroo biyyattiin yaaddoo nageenyaa keessa galtee kallattii hundaan nagaa dhabuun muddamaa jirtu kanatti barataan lubbuu isaatiif wabii waan hin qabneef magaalaa keessaa lafa hin beeknetti erguun sirrii miti jechuunis dabalanii mormanii jiru. Godina Harargee Lixaa Ona Ancaaritti humnoonni mootummaa dargaggoota 8 lubbuu dabarsuun himame. Morni mootummaa PP kan naasuu namaa hin qabne kutaalee Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa jumlaan ajjeesuu, mana hidhaatti guuruun, murtii tokko malee yeroo dheeraaf dararuu, qabeenya qonnaan bultootaa saamuun kan beekamu yoo ta'u, godina Harargee Lixaa Ona Ancaaritti maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun dargaggoota 3 bakka tokkotti rashanuun barame. Maqaan namoota ajjeeffamanis kan ammaaf nu qaqqabe Abdurrahmaan Muhammad Aliyyi, Dursaa Umar Sheekaa, Najib Huseen, Muktaar Ahmad Nuuree, Gurmeessaa Muhammad Zayin, Nasir Amidoo, Ilyaas Ahmad Ammayyuu, Jaafar Shaafii Abraamfaa kanneen jedhaman ta'uun baramee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Lixa Harargee Ona Odaa Bultum keessatti loltoonni mootummaa qonnaan bultoota jumlaan ukkaamsanii mana hidhaatti guuruun murtii tokko malee yeroo dheeraa firaarsaa jiraachuun barame. Ona Odaa Bultum Araddaa 33ffaa keessatti namoota hedduu hidhuun hiriirsaa kan jiran yoo ta'u isaan keessaa kan ammaaf maqaan arganne Abdullaaxii Huseen Bokkuu dabalatee namoonni hedduun murtii tokko malee ji'a 2 oliif mana sirreessaa keessatti hiriirfamaa akka jiran jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Jiraattonni maddeeniif yaada kennan akka jedhanitti dargaggoonni kunneen qaamolee mootummaatu mana isaaniitti qabee jedhan. Namoonni kunneen badii qabaatanii osoo hin taane maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun akka hidhamanii dararamaa jiran jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Gochi wal fakkaatan akkasii itti fufee kan jiru yoo ta'u godina Arsii Bahaa Ona Zuwaayii Dugdaa keessattis nama maqaan isaa Shamaashaa Shaalee Jiloo jedhamu mana isaa keessaa fuudhuun osoo gaaffii tokko hin gaafatin rasaasa itti roobsuun ajjeesanii deemuu jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Namni kun abbaa ilma tokkoo yoo ta'u siyaasa kam keessayyuu harka kan hin qabnee fi jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha hojii humnaa hojjechuun kan maatii isaa jiraachisu ta'uu fi hawaasa keessatti ilaalcha gaarii qabaachuun namoota hedduu biratti jaallatamaa kan ture ta'uu akkasumas yakka isa ajjeechisiisu tokkollee kan hin qabne ta'uu jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Afrikaan weerara koleeraa waggoota 25 keessatti isa hamaa ta'ee keessummeessaa jirti jedhame. Giddugalli to'annoo fi ittisaa dhukkuboota Afrikaa CDC akka jedhetti Afrikaan weerara koleeraa jaarraa 40ffaa keessatti isa hamaa ta'e muddataa jirti jedhe. Giddugalichi akka jedhetti namoonni 300,000tti dhiyaatan vaayirasichaan qabamaniiru, gara 7,000tti kan dhiyaatan ammoo du'aniiru. Kunis kan bara darbeerraa parsantii 30 dabaleera jedhe. Dhibeen kun dhiyeenya kana Angoolaa fi Burundii keessatti baay'achaa dhufu isaa CDC'n beeksise. Sababbiin isaas weerarri vaayirasichaa wiirtuu weerarri kun itti mul'ate Koongoo keessatti to'annoo jala oolee jira jedhe. Meeksikootti poolisiin 100 ta'an hiriira mormii keessatti miidhamaniiru jedhame. Meeksikootti namoonni 60,000 lakkaa'aman mootummaan pirezidaantii Kilaawudiyaa Sheenbaam mormuun hiriira ba'an. Walitti bu'iinsa hiriira kanaa keessatti uumameen poolisiin 100 dabalatee namoonni 120 miidhamanii jiru jedhame.
Akka Sheenbaan jedhutti hiriirri magaalota biroo keessattis gaggeeffame kana namoota siyaasaa mootummaa ishee mormanitti maallaqaan deeggarama jedhe. Hiriirri dargaggoota Jeen Z qophaa'e kun deeggarsa lammiilee biyyattii argateera. Keessattuu kanneen ajjeechaa namoota aangoo irra jiranii morman jedheera. Torbee darbe kantiibaan magaalaa Urubaan Kaarlos Maanzoo kan kaarteelii qoricha sammuu namaa adoochuu daldalan irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamu waamicha dhiyeessuun beekamu ajjeeffamee ture. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Zora, 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 amor. Zora, Zora.